بسم الله الرحمن الرحيم واي ساينسي وليغلا كان كتا تربى فادا قلقالا بقولنا سديدي ديبسا ورين بربادن جتشودا كنو أوشيني فوجتشودا في دي سيتنجا نوردو فاتي راهو بدا سنين جنة غافين تكفادا وهين أجاجيني درامال جدا كنين أرمانغدي يوسري تان لغا يوسري هنتاني إمو صوبجة جدان ديبسي جدا غافين تكفا إدبيوان إلمنتي سالفري صوديومي دا إسي دا جدا إسين إلمنتي صوديومي وصو هنتاني إلمنتي سالفري تي صوديومي أمو إني إيدا كناف صوبايا جول كوني غافين تكفان صوبايا ناني غافين لما فدا elementoonni coefficientiin isaanii lama ta'e akka moleculiitti ni argamu jira. Yes, coefficientiin lama jechuun hammi elementii isaanii lama. Kanaaf akka moleculiitti ni argama. Dhugaadha kunis dhugaadha jennaani. Gaaffii sadaffaa formulaawwan keemikaalaa keessatti akaakummaa gosa elementoota formulaa keemikaalaa keessatti keessa jiranii kan jechuudha jira. Akaakummaa yes gosa elementii agarsiisa. Fakkeenya compoundii sodium chloride jiru tokko keessatti akaakummaa jechuun maal yoo nun jedhame gosa elementiiti. Amma gosti elementii compoundii kana keessa jiru eenyu fi eenyu yoo nun jedhame elementii sodiumiitii fi elementii chloriniiti jennaan gosa elementii compoundii keessa jiruuti jechuudha akaakummaa jechuuni. Kanaaf dhugaadha jechuudha. Gaafiin sadaffaatis maalii dhugaadha jechuudha. Gaafiin afuraffaadha compoundoonni garaagaraa lama formulaa keemikaalaa wal fakkaataa ta'e qabu jedha. Compoundoonni garaagaraa lama formulaa keemikaalaa wal fakkaataa ta'e hin qaban. Fakkeenya compoundin magnesium oxide da magnesium oxide kan kunii fi akkasuma calcium hydroxide ka jedhamu fakkeenya magnesium hydroxide compound formulaan isaa adda adda ta'edha. Fakkeenya asitti magnesium hydroxide aluminum oxide yoo jenne fakkeenyaaf formulaan keemikaalaa isaan kana lameen gosa gosaa jechuudha. Compound adda addaa lama ta'ee formulaan isaanii wal fakkaata kan jedhu soba wanta ta'eef jecha gaafiin afuraffaatis maali soba jechuudha. Akkasi qabanna. Akkasuma gaafii shanaffaa bira yoo dhufnu tuutni elementoota jechuudha. Gaafiin shanaffaa tuutni atomoota kanneen compoundii hedduu keessatti argamanii fi akkasuma mata kophaa isaanii jiraachuu hin dandeenye ayoonota atam baay'ee jedhama jala likiidha. Bakka kanatti wanni nuti hubachuu dandeenyu isaawwan kunniin ayoonota atam baay'ee kan jedhamantu jira. Ayoonota atam baay'een suni ofii isaaniitii dhaabbachuu hin danda'an. Fakkeenya ayoonotni atam baay'een kan akka miitiyoonne kan akka kaarboneetiiti kan akka saalfeetiiti SCO4 jechuudha. Isaawwan akkanaa kuni ayoonota atam baay'ee jennaan. Garuu maali compoundoota hedduu keessatti ni argamu ofii isaaniitii kophaa'amuu dhaabbachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf deebisaan isa dhugaadha. Gaafiin shanaffaadha dhugaadha jennaan. Gaafii gara walitti firoomsii yoo dhufnu formulaawwan compoundoota baa jalatti barreeffamaniif maqaa isaanii A jala wajji walitti firoomsii jedha. Hayyee bakka kanatti yoo firoomsinu potassium carbonate potassium jechuun K dha carbonate jechuun CO3 dha CO3 dha. Kanaaf kana wal qabu laalla potassium carbonate kunooti B dha jechuudha. Aluminium sulfate jedha. Aluminium jechuun maali? Aluminium kan jiru Al dha. Sulfate jechuun SCO4 dha. Compound akkana jiru walitti laallaan C dha jechuudha kunisi. Sodium chloride sodium jechuun N A da chloride jechuun kun akkana sodium chloride gaafiin saddeettaffaadha eenyu ta'a jechuudha A dha ta'a jechuudha. Gaafii saglaffaadha calcium sulfate calcium jechuun kana sulfate jechuun SCO4 dha calcium sulfate akkana jechuudha. Kanaaf calcium sulfate gaa maalirra jira jennaan A dha jira jechuudha calcium sulfate. Gaafiin saglafaan A dha. Magnesium oxide jira. Magnesium jechuun Mg dha. Deebisaan isaa maal ta'a? Da dha jechuudha. Akka kanatti walitti firoomsuu ni dandeenya jechuudha. Gara ajajatti aanutti yoo dhufnu gaafilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Walnyaatinsa keemikaalaa keessatti wantoonni gara mirgaatti barreeffaman maal jedhama jedha. Wantoonni gara mirgaatti barreeffaman walnyaattota jedhama. Walnyaattota gara bitaatti immoo firiiwwan jennaanii. Kanaaf walnyaattota jedhama waan ta'eef B dha jechuudha. Akkasuma
Iddobu'een keemikaala elementii koopparidha maali jedha. Copper jechuun CO dha. Koppariin Didha jechuudha. Deebisaan isaa Didha taha. Koppariin deebisaan isaa maal taha jechuudha? Didha taha jechuudha. Jennaani. Gaafiin itti aanu